Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya kan guyyaa har'aa kaayyoodha. Kaayyoo har'aa keessatti kan nuti irratti xiyyeeffannu rakkina baqattoota Oromoo biyyoota adda addaa irratti mudachaa jiran kan torbee eegalle torbee kanas itti fufa. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a oduu kan isinitti himu ana Dassuu Duulaadha. Baatii dhufuu filmaan Itoophiyaa keessatti godhamuudhaaf deemuu filmaata fakkeessaati kan jedhu mariin tokko miseensota paarlaamaa Awurooppaatiin Biruuselsitti godhame. Adda bilisummaa Oromoo dabalatee mormitoonni mootummaa Itoophiyaas marii gaafa eebila 23 bara 2015 sanarratti hirmaataniiru. Walta'iinsa miseensota caffee Awurooppaa 5 fi dhaaba saboota mootummaa dhabeeyyiif dhaabbate UNPO'tiin marii qophaa'ee sanarratti mootummaan Itoophiyaa filmaata harka hin qabne gaggeessuudhaaf jedha mirga dhuunfaa fi kan walloos hin kabaju mootummaa abbaa irree waan ta'eef aangoorraa bu'uu qaba jedhame. Dr. Baaroo Qannoo isarratti qooda fudhataniiru. Kaayyoo lama qaba ture. Tokkoffaan filmaatni biyya Itoophiyaa keessatti godhamuuf deemu kuni akka inni filmaata haqaa hin taane kottaa ragaadhaan irratti haasofnu kan jedhudha. Inni lammataan immoo miidhaan saboota impaayera Itoophiyaa sana keessa jiraachaa jiran sana irratti guddateera. Abbaan hirrummaa wayyaanee daangaa dhabeera. Walumaa galatti balaan biyya sana keessatti dhalachuuf deemu eenyuufuu gaarii miti. Kanaaf kottaa warri dhimmi kun ilaalu irratti fala haa barbaannu kan jedhuudhaan qophaa'ee olte. Hayyoota siyaasaa, gaazexeessitoota, falmitoota mirga dhala namaa, qorattootaa fi murnoonni adda addaa hedduun marii guyyaa tokko sanarratti argamanii turan. Qorannoo badii mootummaan Itoophiyaa saboota kan akka Anyuwaakii fi Oromoo fa'aarratti raawwatus dhiyaateera. Adda bilisummaa Oromoos qabsoo bilisummaa fi dimokiraasiitiif Oromoon taasisu haala impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa fi fuulduratti maaltu ta'uu akka qabu irratti dhiyeesseera. Adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan haasawaa akka godhan Dr. Shuggut Galataa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa buusuudhaaf impaayerri sun yoo diigame sirni haaraan ijaaramee fi rakkoon Oromoo fala bu'uuraa argate qofaadha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo akkuma kaayyoo isaa kanaan duraa har'as biyya impaayera Itoophiyaa kana deebisanii achi keessatti nagaa buusuudhaaf impaayerri kun diigamee sirna haaraan haa ijaaramu. Kana achi furmaati tokko biyya sana keessatti dhufuu hin danda'u. Furmaati immoo akkasumas hundeedhaan bu'uura qabu utuu gaaga'ama adda addaa hin argisiisin kan inni itti hundee argachuu danda'u rakkoo Oromoo hiikuu qofaan kan jedhu kana seera qormaata ragaa fakkeenya ji'oopolitikaal naannoo amma gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan keessatti argamtu waan qormaata adda addaan deeggarameen bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo achirratti dhiyeesseera. Bakka buutonni adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa fi Gimboos Sabaatti liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa qorattoonni kan Keeniyaa, Ingilaand, Ayirlaandii fi bakkoota biraarraa irratti argamanii badii mootummaa Itoophiyaa tokko tokkoon eeraniiru. Dhumarrattis mormitoonni Itoophiyaa humna ta'uu akka qabanii fi filmaanni fakkeessaa haqaa fi bilisaa hin taane mootummaan Itoophiyaa godhuudhaaf deemu irratti gamtaan Awurooppaa akka taajjabuuf nama akka hin ergine ibsame. Waraanni mootummaa Itoophiyaa keessaa fi ala Yuunivarsiitii Finfinnee qubate. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Bulee Horaa Harammayaafaatti immoo namoota Yaman, Liibiyaa fi Afrikaa kibbaatti dhumaniif itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaadha kan jedhu waraqaan faca'aa jira jedhee maddi keenya. Itoophiyaanota Liibiyaatti ajjeefaman mormuudhaaf hiriira mootummaan gaafa roobii darbee waamirraa eegale Yuunivarsiitii Finfinnee 3 poolisii Finfinnee fi federaalaatiin eegamaa jiru.
Yuunivarsiitiilee eeraman kana keessatti namoota biyya keessa jireenya dhorkee kan biyyaa baasu mootummaa mataa isaati waan ta'eef dhumaatii namoota kanaaf itti gaafatamuu kan qabu mootummaa Itoophiyaati ka jedhu barruuleen afaan Oromootiin barreeffamanii bittifamaniiru kaleessaaf eengadda. Eertiraa fi Itoophiyaan wal duraa duubaan Afrikaarraa tokkoffaaf lammaffaa addunyaarraa immoo tokkoffaa fi afraffaa bahanii sagalee uummataa ukkaamsuutiin. Gartuun mirga galaalchota yookaan immoo gaazexeessootaaf baabsu cuunfaa gabaasa isaatiin maqaa biyyoota mirga walabummaadhaan yaada ofii ibsachuu cabsaniiru ittiin jedhe 10 isaanii tarreesseera. CPJ'n Eertiraan galaalchota 23 hidhuudhaan tokkoffaadha yeroo jedhu Kooriyaa Kaabaa immoo lammaffaarra kaa'e. Saudi Arabiyaatti aantee Itoophiyaan sadarkaa afraffaarra jirti. Galaalchitoota hidhuu, sodaachisuu, biyyaa baasuu, ofii isaanii sodaatanii akka of seecan taasisti jedhamte. Itoophiyaa keessatti galaalchitoonni walabummaadhaan hojjechuu hin danda'anii jedhe. Azerbaajaan, Veetinaam, Iraan, Chaayinaa, Maayinaamarii fi Kuubaan sadarkaa 5ffaa hanga 10tti ka jiru qabataniiru. CPJ'n guutummaa gabaasa isaa kana eebila 27 gabaarran oolcha jedheera. Dhumarrattis Neepaal keessatti lafti har'a kirkiree gara namoota 150 caalanii galaafate. Mootummaan akka jedhetti kirkirri ulfinni isaa 7.9 qabu magaalaa guddoo Kaatimaanduu fi naannoo diige sanaan manneen diigamanii qabeenyi hammi isaa hin beekamne manca'eera. Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenya waliin turtii gaarii. Deemsa. Lafti nani qotee callaa kennuun dhiifne. Callaan qotee galchee maatii waliin geenye. Weessoo nani raasee dhadhaa ba'uun dhiifne. Dhadhaa nani baasee dibata hundaan taane. Lammiina gabaa'ee kaanis daalachaa'ee. Ani jooruun dhiifne takkaa gadin teenye. Kaayyoon koon dhugumne bakka garaan geenye. Ammas fagoon deema qalbiin kiyyan teenye. Adaraa yaa du'aa naannoo koo akkan geenye. Adaraa yaa du'aa naannoo koo akkan geenye. Kanneen Yaman, Liibiyaa fi Afrikaa kibbaatti dhuman haa yaadatu. Dhaabasaa Waaqjiraa eebila 25 bara 2015. Kopi kayo. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan siniif dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti waa'ee dhumaatii ilmaan Oromoo kanneen biyya abbaa isaaniirraa sababa gidiraa fi siyaasaatiin baqatanii otoo imalarra jiranii akkasumas biyyatti baqatan keessatti dhuman irratti kan xiyyeeffate qophii keenya kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Torbaan darbe rakkoolee Afrikaa kibbaa fi Yaman irratti xiyyeeffate ture kan nuti qabannee dhiyaanne. Torbee kana immoo rakkoon sun caalatti hammaatee Liibiyaa keessatti kanneen biyya isaaniirraa baqatanii biyya biraa keessatti dawoo argachuudhaaf imalarra turan humnoota gara laafina hin qabne gara jabinaan dhala namaa lafarraa fixaniin qabamanii ajjeefaman dabalate. Rakkoon Oromoo guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa wayita jirutti biyya alaattis kanneen baqatan iddootti baqatanitti nagaaf tasgabbii dhabanii jiran. Keessaayyuu kan biyya Liibiyaa keessatti dhiyeenya kana raawwatame sammuu dhala namaa fi yaada dhala namaa hundumaa qormaata guddaa keessa kan galche. Afrikaa kibbaa keessatti gurraachonni waggaa dheeraatiin adiidhaan dhiitamaa turan deebi'anii gurraacha akka isaanii rakkinaan biyya isaarraa bahee biyya isaaniitti gaaddisa godhatee gale mancaadhaan yoo kukkutan ibiddaan yoo guban arguun hagam akka ulfaataa ta'e yaaduun naman dhibu. Rakkoon kun maddi isaa maali jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Rakkooleen hundi maddarraa ka'an qabu. Nuufisinii waan jedhullee jira. Nuufisinii isin warra alaa dhufe ammoo abbaa biyyaati. Kanaafuu waan kana walitti saamachuu hin qabnu. Maaliif yeroo baay'ee baqataan biyya adda addaa keessatti warra biyyaa san caalaa hojjeta. Biyya amma weettii ta'ee biyya Afrikaa keessa ta'ee biyya Arabaa ta'ee
akka keessummaatii waan jiraataniif yeroo baay'ee bultii horachuu qabeenya horachuu dafanii barachuu waan adda addaa godhuu irratti baay'ee warra biyyaa caalaa waa hojjetan kunillee hinaafa adda addaa uumaa jechuudha. Kanaaf wanti dafee akka inni ibidda qabatu akkuma peetroolii itti jigu ka godhamu warri yeroo baay'ee wanti akkanaa kun lafumaa kee uummata raasaa deemuu irraa hin dhufu. Yoo warri qabeenya qabu keessa hin jiraan yoo warri siyaasaa keessa jiru keessa hin jiraanne wanti kunniin hagana ibidda qabateeti hin deemu. Hatta yooma ibidda qabatillee dafee dhaamuu danda'a yoo warri keessa hin jiraanne jechuudha. Yoo warri aangoo qabu namni gariin keessa hin jiraanne yoo namni qabeenya qabu gariin keessa hin jiraanne wanti kun hagana hin deemu. Kanaaf warruma silaa uummata protectii godhuu qabutu warra uummata miidhu ta'ee argamaa jechuudha. Haala akkasii keessatti irra jireessa kanneen miidhaman kanneen biyya isaanii keessatti sababa siyaasaatiin miidhaan irra ga'ee baqatanii fi garatti deebi'an hin qabneedha. Kun immoo kan akka saba Oromootiif sadarkaa olaanaatti ulfaataadha. Oromoo ammoo ilaalte amma mootummaa Itoophiyaa jedhanii garuu Oromoon takkaa Itoophiyaa ta'allee jedhanii si iyyanii warra Itoophiyaa hin taane hayyee jedhan ammoo Itoophiyaa ta'uu isaanii sanillee hin fudhatan. Maaliif ati akkasii miti ati akkanaa miti jedhanii hennaa maraa nuufi isinii amma warra waan san fudhatullee isinii jedhaniin. Isin warra akkasiiti, isin warra akkasiiti, isin warra biyya balleessuu isaa warra mataan dhiphaa maalii wanti jedhaniif yeroo baay'ee ufuma bira qabataniitu akkuma nama kurree wannoo wayii keessa kaanii achumas si horachuu barbaadan malee si waliin qixa jiraachuu, si waliin hiree tokko qabaachuu, si waliin biyya wal gargaaranii bulchuu wanti akkasii hin jiru jechuudha. Kanneentu walitti qabeeti rakkoo hedduu uumu. Rakkoon isaa baay'ee bal'aa. Hedduun isaa ammoo kama warri waa qabu silaa warri waa godhuu danda'u. Rakkoon guddaan biyya hedduu keessatti. Yeroo amma rakkoon akkasii dhufu namni keessaayyuu kan akka Oromoo biyya hin qabne biyya itti deebi'uu hin qabne maal fa'aa gochuu qaba? Oromoon haga biyya ofii deeffatee abbaa biyyaa hin taanetti rakkoon kun ittuma jabaataa deema. Akka meestaatiksii biyya addunyaa kanarra ilaaltu lakkoofsi namaa baay'ee dabala. Waggaa dhiyoo gabaabaa keessatti gara biiliyoona 9 ta'uu deema uummanni. Wanti akka ilma namaa rakasu hin jiru. Kanaaf namni biyya hoo hin qabaanne gaduma si darba ulee marattuu namni. Ati bakka dhattu hin qabdu. Filmaanii namni Oromoo qabu tokko akka garbichaatti jiraachuu. Tokko ammoo akkasitti hin jiraadhoo jedhamoo waan garbummaa jalaa isa baasee biyya ofii dhuunfatee waraana ofii ijaaratee nama ofii leenjifatee diinagdee horatee bakka namni ofii itti yaalatu kanneen tolfateeti akka ilmi namaa silaa itti jiraatutti jiraachuu qaba. Yoo san hin jiraanne ati uma feete yoo taate ergamaa jechuudha. Namatu si ergata ofii yaaduu hin dandeettu nama jala teettaa jechuudha. Kana keessaa ba'uuf namni nama rakkoon dhalate mara amma wanti mul'atu yeroo rakkoon dhalate akka nama dhibamee innaa maraa wasaasaan baatanii hospitaala fiiganiiti rakkoo amma nama Oromoo kana argitu. Innaa maraa yeroo uummata Oromoo rakkoon ga'u namni gara hospitaalaa fiiga jechuudha gara soolushiinii fiiga. Silaa wanti ta'amuu qabu utuu rakkoon kun hin dhalanne rakkoo akkanaatti dhalata yoo kun dhalate kana goona. Rakkoon kun nurra dhalachuu hin qabu kanaafuu biyya qabaachuu qabna. Biyya qabaachuuf ammoo hagana ciincaa ta'uu qabna argitee horii keenya baafnee beekumsa keenyatti wanna jennee yeroo itti fudhannee waraana keenya ijaarannee jabaannee waan tokko qabaachuu qabna. Jedhaniiti waa ofii yoo ijaaranne hennaa maraa fiigaa wanna jechuun yeroo amma mana haakimii dhaquu dadhabdutu dhufa jechuudha akkuma nama garee. Akka sabaatittuu yoo waan silaa yeroo humna qabdu yeroo hiree qabdu yeroo wanti hedduun rakasaa kana waan tokko godhe simmi aayaa deemee lamuu hiikammaa ati dur yoo dhibamtu hospitaala dhattu sun illee hin dadhabdaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo rakkoo itti dhalate callaa dubbachuu hin qabu utuu rakkoon hin dhalanne akka sabaatiin walitti dhufeen waan jabaa tokko fedhuu amma biyya keessa yoo hojjechuu dadhabe haala kanaan mootummaa ofii ijaarachuu hin danda'a. Mootummaa ofii ijaaratee achi keessatti namni akka waa gumaachuuf nama waa balleessamu achi keessatti akka adabu akka sabaatti argite wanti sana goetu hin jiru. Kana godhuuf ammoo nama biraa himachuu hin danda'u jechuudha. Oromoon haga responsibilitii ofii hin fudhannetti rakkoon irraa dhaabachuu hin danda'u. Hulee marattu akkuma fuudhaatu namni martuu gad darba kana jijjiiruu hin danda'a. Yookaan ammoo yoo hin jijjiirre ammoo wanti amma irra gaaru kun ittuma fufaa jechuudha. Yeroo amma rakkoo akkasiitti maal fa'i battalatti kan namni gochuu malu? Rakkoo akkanaa yeroo dhalatu amma Liibiyaatti rakkoo yeroo dhalate nama Oromoo kaachi jiru maqaa isaatiif telefoona isaa wannoo isaa fuuneeti asitti foreign affairs galchinee ture. Namni haganaa lammii Oromoo du'uu danda'a, ajjeefamuu danda'a,
wanti tokko irra ga'uu danda'a. Kanaafuu foreign affairs bakka kenna bu'ee uummata kana fidee akka Austraaliyaa qofachiisu yookaan warra Awurooppaa jiru waliin mootummoota Awurooppaa yookiin mootummaa Ameerikaa Kanaadaa waliin dubbatee waan tokko akka godhu jedhanii tokko namoota lammii Oromoo ta'an addunyaa irraa bakka rakkoo itti dhalate kanneen South Afrikaa haa ta'u, Yemaniin haa ta'u, Keenyaa haa ta'u, hulee adda addaatti balaa bakka Oromoo irratti gaaru kanneen cufa namoota achi jiran kanneen barreessanii qajeelatti maqaa isaanii, telefoona isaanii, maalii isaanii fuudhaniiti mootummoota keessa jiran takkaffaa ristilementii kennanii uummata kana fuudhanii biyya sanii biyya akka Austraaliyaa fa'aa Awurooppaa fa'aa qubsiisuu akka danda'an godhu. Lammaffaa uummanni Oromoo biyya jirutti horii wali qabeeti rakkoo ammaa kana jirtu ka nyaataa haa ta'uu, ka fayyaa haa ta'uu, ka waan adda addaa waan kanneen horii itti erganii akka of gargaaranii nafsee ofii jiraachisan argitee haala san keessatti atilees qawwee illee nama ajjeesee wayyaa beetaa beelaan du'uu irra utuu namni haganaa jiru namni beela'ee du'uu hin qabu jechuudha. Haalli isaan beelaa itti du'an illee baay'ee guddaa. Horii itti erganii waan tokko godhu. Kun ammoo waan namoota achi jiran kanneen waan akka viidiyoo fa'aa waan adda addaa kaasanii footoo fi viidiyoo maal godhaniif miidiyoota adda addaa kanneen irra facaasanii haala deemaa dhufanii uummanni akka beeku godhu afaan adda addaatiin jechuudha. Kan biraa wanti godhuu danda'an hiree amma dhalate kan argite cinaa tokkoon hireellee rakkoolee haa ta'u haalli akkanaa kunniin nu deddeebi'aa waan jiruufi maal godhuu qabna akka sabaatti jedhanii addunyaa irraa namni wal bakka adda addaatiin wal ga'e akka amma Minisoota godhaaran kanneen magaalaa tokko jajallatu hundaan waliigala nama fakkeenyaaf Awurooppaa irraa, Austraaliyaa irraa, Ameerikaa irraa, Kanaadaa irraa, Eeshiyaa irraa, Afrikaa irraa namoota filatanii namoonni kunniin maratanii salphina kana jala Oromoo akkamiin bahuu danda'a jedhanii irra maratanii waan tokko du'aama korema addunyaa irraa kan rakkoo Oromoo dhalatu kanneen maaneejii godhullee ijaaranii waan tokko jedhee. Warri rakkoo kana keessa jiranoo maal fa'aa godhan irra gargaara yeroo akkanaatti. Takkaffaa wanti isaan godhan bakka namni isaanii jirutti walitti gurmaa'u, walitti siqaniiti, walitti gurmaa'u, waan qaban walii kennanii wal jiraachisu, informaashinii kanneen walii hiru, wal jajjabeessu, gorsa walii kennu, kanneenuma godhu malee wanti biraa isaan godhama. Kun ammoo bakka amma balaan qawwee fi wanti adda addaatti deemu kanarraa fagaachuu haga danda'ame bakka biyya akka Yemanii fa'aa South Afrikaa fa'aatti lola adda addaatti deemaara. Bayanii deemuu xiqqeessu. Yeroo baay'ee gara qe'ee taa'u argite yoo ati baatee kan deemne karaarra si argani yeroo baay'ee walumaan naannoo qe'eetitti haga wanti kun darbuu fi taa'uun guddisee barbaachisa. Guyyuurraa gara guyyuutti rakkoon Oromoo sadarkaa adda addaatti dabalaa jira. Uummati keenya biyya isaa keessatti yeroo jiraachuu dadhabee haga danda'een baqadha jedhee biyyoolaatti ba'u biyyoolaa keessattis kan caalutti isa mudata. Kanaaf rakkoon keenya ammallee kana caala guddachaa akka deemu wanti nutti mul'isu hedduudha. Dhugaan jiru Oromoon aga biyya isaa deeffatee biyya isaa hin dhuunfannetti rakkoon kun irraa dhaabbachuuf hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Yeroo hundumaa sanbata galgala oduu booda sa'aatii kanatti kasinii dhiyaatu qophii waarii marii qabannee jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya karra galgalas kan isin waliin turru Dhaabasaa Waaqjiraa, Aliyyii Galatoo fi Andassuu Duulaati. Kanaan dura akka beeksisaa turretti raadiyoon sagalee Oromoo baatii kana baatii Oromoo jedhee moggaaseera. Oromoon hojiitti galuu qaba. Bakka barbaade gahuudhaaf hundinuu bakka jirutti wanta danda'e gumaachuu qaba kan jedhu irratti kan hundaa'edha wanti kuni. Gootonni Oromoo kanaan duras bakkaaf yeroo haala adda addaa keessatti mirga Oromoo kabachiisuudhaaf kan isaan wareegamanis ji'a kana keessa waan ta'eef isaan yaadachuudhaafidha. Mariin keenya kanarratti itti fufachuudha maarree nu waliin tura. Tole Aliyyii Dhaabasa. Namni gariin ufumneessaa jira of ijaaruutti deebi'ee sabaa fi dhimma sabaa irraanfate kan jiru tokko. Gama tokkoon innu bareedaadha. Yoo namni uf ijaaree qabeenya qabaatee dhimma sabaa yoo yaaduu danda'e gara biyyaattis haa ta'u gama dirreerrattis haa ta'u uummata keessa jiraatu biyya alaa kanattis hirmaannaa godhataanaan uf ijaaruun sun iyyuu bareedaadha. Baay'een namaa garuu Oromummaa fi adda bilisummaa Oromoo himatanii haa bahanii malee gaafa horii argatan biyyatti taaksii mootummaaf kaffalanii lafa qotee bulaa Oromoo irraa fudhatanii achittonni gochaa jiru gara hawaasa biyya alaatti waliin jiraatan irraa uf lagatu gadiin bahanii jedhaniitu waan komatamanii fi gaafuma Oromoo kanayyuu Oromoon hedduun beeka jechuun danda'ama Dhaabasa. Akkitti ilaalamu amma
qabxii samma jalqaba keessirraa namni kennaa qabsoo seenu maalirraa ka'aan jedhu keenya ilaalle amma waa'ee gabrummaa irratti bal'inaan ilaalle waan keessa jiru beekee of argachuurraa ka'a namni tokko sababni isaa akka adda addaa ta'u malee wanti inni itti jiru sun kan isaa kan taane namni of ta'uu barbaadu ofitti deebi'uu barbaadurraa inni of argate kunoo akka itti fufiinsaan qabsoo sana gaggeessine wanti isa daddaaqu karaa adda addaa hin mul'ata biyya isaarraa bahee biyya biraatti dhaqee qubachuu rakkoo mataasaa kan itti tuumuu qabu. Wanti ilaalamuu qabu sadarkaa qabsoon keenya keessa jiru keessatti namni waan isarraa eegatu gumaacheeraa maaltummoo isa danqe kan jedhu ilaaluudha. Dhiibbaan karaa alaa jiru hin jira, dhiibbaan karaa keessaa hin jiru hin jira. Amma Oromoon tokko bakka jirutti Oromoo gaarii yoo ta'e mana ijaarratee dinagdee yoo qabaate rakkoo qabsoon barbaadu keessaa waan tokko fureera jechuudha. Namni tokko beekumsa dhabuurraa beekumsa argatee beekumsa isaa sana ogummaatti jiraatee yoo hidhatee jiraate qabsoo kanaaf waan gumaachuu argateera jechuudha. Namichi of argachuu jechuun amma eenyummaa isaa beekuu duwwaa miti. Mala ittiin rakkoo sana keessaa bahu of harkaa qabaachuu isaa gaafata jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu qawwee dhukaasuu qabaa kan jedhu natti fakkaatu amma qabsoonnaa jedhamu. Namni hundumtuu horii kennuu qabaa kan jedhu natti fakkaatu. Qabsoo kanatu roobdisaa baay'eedha. Iddoo barbaadametti namuu waan isarraa eegamu waan qabu keessaa gumaachuu qabaadha amma dubbichi jiru. Baatiin kun baatii hojiiti yookaan hojii kan jedhu kun afaan Oromoon kanaasumnu kun action kan faranjiin jedhu. Actioniin kun amma warra gabrummaa keessaa bahuuf warra qabsoo gaggeessu keessatti isteejii arfaffaa. Actionii yeroo mara dadhabsiisaa bu'aansaa dafee mul'atu. Waan namni biraa godhe irratti hundaa'u. Waan ofii biraa ati karoorfattee waa fiduu irratti hundaa'a jaa ta'eef ijaa wayyaaneen si rukute yookaan ijaa abbaan duulaa si bira dhufe miti actionii kan gootu. Ati gabrummaa keessaan ba'a. Waraana ijaarradha waraanni nan ijaaru kun rukutee diina akkas godha jetteet hojii hojjeta jechuudha. Waraana ijaarrachuuf isteeppii irra deemtu jechuudha. Namni biraa immoo lakki dinagdee dhabee jira qabsoon Oromoo. Dinagdee kanaan horadhee dinagdee kanaan rakkoo kana fura yoo jedhe namichi mala ittiin dinagdee horatu tolfata jechuudha. Warri horii kana immoo maddisiisan namicha horii qabaate sana dhaqanii gaafachuutu irra jiraata. Namichi dhaqee gaafachuun irra jiraata warri sunis qabaachuutu irra jiraata. Yoo jaarmiyaan jabaa ta'etti mul'anne namichi horii horate sana callisee hin kennu jechuudha. Horii horate malee namatti kennuu qabu. Yoo namichi wayii qawwee of harkaa qabaate amma loltoonni Oromoo kan mootummaa Itoophiyaaf ergaman hedduun isaanii qabsoo Oromootti dabalamuu barbaadu ta'a. Lakkoofsaan hin beeknu malee. Garuu yoo ulaa karaa ittiin deemanii qawwee kennan sana hin qabaanne qawween isaan harka jiraate waa gochuu hin danda'an. Kanaaf gaabbiin karaa nama of harkaa qabus isa harkaa fuudhuu barbaadu irrattis rakkoon hin jira. Organizational structuring kan keenya mataasaa kiliirin taaneef ta'uu danda'a yookaan jaarmiyaan adda addaa ijaa baay'ataniif ta'uu danda'a. Qaawwi darbee mul'ata. Namoonni immoo yeroo abdii kutatan dafanii wanti xiqqoo irratti hundaa'anii deeman jiraachuu malu kana jechuun namoonni deddeeme jechuudha. Namni akkuma guyyaa guyyaan qabsoo kana keessatti dabalamu namni wareegama namni keessaa hin ba'a namni keessatti hin gala. Wanti sun qajeelaarra jira. Wanti sun jabeessaa jira. Bifa kana keessatti ilaaluun nurra jira. Namni garuu waan gumaachuu malu sababa adda addaatiin kenneera jedhee yaadu. Tole. Yoo hin kennine ta'e yoo suma kanarraa kaan aliyyi otoo hin kennine ta'e immoo waa eeguun hin danda'ama waan hin kennine irraa sa'aaf otoo margan kenniin aannan guddaarraa eeguun danda'ama aliyyi. Kanumaan qabsiisiti Oromoo sirriitti of beeksiseera waa'ee rakkina qabu kana mooraama keessatti dhufuma isaa waliin haasa'uun ala halagaatti adii isaa ta'u biyyoota Afrikaa warra ollaa jiranillee warra biyya keessaa of beeksiseera jechuun danda'ama mee gabaabsine aliyyi. Beeksisullee nama dhibaa namni Oromoo martuu garbummaa jala jira bilisa yoo baane nama maratu bilisa waa jechuudha. Amaallee ka gurguratullee ka kijibullee hattuunillee qabsaanillee sabboonaallee qixuma namni martuu bilisa baa eenyutti akka beeksisu hangalu haa ta'u akka dhaaba siyaasaatitti dhaabni siyaasaa waan sila ala kanatti godhamuu qabu godheen jira. Mutannoo ofii kiyyarraa qaburraa dhaabni siyaasaa Oromoo tokkichillee waan sila biyya alaa kanatti akka godhamuu qabu godhamee jira.
hayyoota irraa akka hawaasaattis immoo waa'ee Oromoo alagaatti beeksisuu keessatti dirqama dhaaba siyaasaa qofa ta'uu hin qabu. Jaarmiyaan jiraachuu mala, nama dhuunfaan jiraachuu mala. Waa'ee dhufii nuti akkasidha jedhanii Afrikaattis haa ta'u warra adii irratti himachuu irratti jechuus. Warri poolitikaa hin beeka. Warri poolitikaa aanjaa fi hajaa itti qabanii beekani. Hojii nama maraa ta'uu qaba. Dhaaba siyaasaa callaas hin taane namni martuu beeksisuu qaba. Haa xiqqaatu haa guddattu biyya adda addaatiin namni haga waa barreessee qabatee dhaabachuu uffata aadaa uffatee bakka wayii dhaqee sirbuu uumatee haa ta'u akkuma wanna jedhani namni baay'een hin beeku. Namni baay'een wanti beeku barbaannee fi wanti Oromoon isa miidhullee Oromoo isa fayyadullee ammatti waan hin mul'anneef. Yeroo Oromoon jabaatee humna godhatetti namni martuu isa beekuu miti isa ta'uu barbaade Oromoo ta'uu barbaade. Yeroo inni laafutti laafeera jedhanii market value jedhanii gatiin kan kee gabaarra jiru yeroo gad xiqqaatu namni keetuu hedduun si dhiyeesseeti maaf akka Tigiree hin taane maaf akka Amaaraa hin taane siin jedha inni nu achi deemuuf jecha. Kanaaf wanti kunneen hin jijjiirama akkanatti hin taa'u amma an akka kiyyatti gara gaarii deemaarra jedhee warra bikku keessaa tokko waan amma hin hojjannellee hedduu namni yayyaaleera sunniin akka hojjanne namuu argee irraa barateera. Amma namuu garuma tokkotti daaraa garuma tokkotti deemaara wanti Oromoo kunillee akka beekamu miidiyaan adda addaa banameera. Ispoortiin ala kanatti illee baay'ee jabaataa deemaara. Namni gariin illee biyya keessa artistoonni ala dhufanii ala biyya deebanii jidduu kanatti waan Oromoo kana aartii Oromoo kana akkana mul'isuun fiilmiin adda addaa ba'ee kun amma deddeemaa jira. Wanti kunniin akka wanti Oromoo guddisee daddafeetti hatattamatti biyya alaa kanatti baay'atee beekamu godhaara. Ijoolleen biyya kanatti dhalatanii guddataaraan amma umrii isaanii 15, 16, 17 warri ta'an lakkoofsi isaanii heddummaataa deemaa jira. Waggaa 5 fi waggaa 10 deemu kana nama biyyarraa dhufe nama ijoollee asitti dhalattee tara ka Oromoo. Kanaaf kunillee daayinaamikii poolitikaatiif ka hawaasaallee baay'ee jijjiira jedhee bikka. Kanaafuu an akka laalutti garuma gaarii deemaarra ummanni haga danda'etti waan deemaaru kana keessatti qooda akka fudhatu asumaan dhaamsasi. Tole xumura irratti dhaabasa gara galmaatti gara kaayyoo walii galaatti Oromoon bakka barbaade gahuudhaaf akka falaatti kan keessu maalinni? Hallisaa hedduudha. Warma amma jejjenne keessaa kan dhufu waan akka Oromootti barbaannu sana irratti namuu of tasgabbeessee yeroo dheeraa akka nurraa fudhatu kaansaa barrisaa nuu tolchee gabaabsuu danda'a hojii hojjechuu. Of kennuudhuma yeroo waan hojjetan ilaaluudha. Amma waan namni biraa hojjete sana irra deebi'uun nurra hin jiraatu. Nuti akka namaatti namni inni kan hin hojjenne hojjetamuu kan qabu adda baafannee yoo hojjenne homtuu wanti hin jijjiiramne hin jiru. Namni akka keenya gabrummaa jala ture hedduun bilisummaa argatee jira. Waan biraa yoo dhiifne warri sun akkamitti akka bilisooman yoo ilaalle isarraa wanti barannee fudhannee kan keenyatti fakkeessine yookaan kan keenyatti daballe isaan deemnu hedduutu jira. Waan amma haaraa uumnu baay'ee nuyi. Ilaalcha adda addaatu mul'achuu danda'a. Garuu galiin keenya yoo tokko ta'e ilaalcha adda addaa jiraachuun rakkoo hin ta'u. Warri galiin isaanii fakkeenyaaf bilisummaa Oromoo jedhanii amanan kan hojjechuu qaban bilisummaan tokko karaa qawwee dhufa, dippiloomaasii dhufa, ogummaadhaan dhufa, dinagdeedhaan dhufa, karaa adda addaa dhufa ta'eef isa kana gabbifatanii hojii isaanii jabeessanii itti fufuudha. Waan ammatti xiqqaa fakkaatan garuu bu'aa guddaa fidatudha. Oromoon biyya alaa kanatti mootummaa mataa isaa ijaarrachuu danda'a. Yeroo adda addaa liyyii waan kanan kaasa. Mootummaa mataa isaatii yoo ijaarrate dhiibbaa godha biyya keessatti waan gaggeeffamu, biyya alaatti waan gaggeeffamu. Neetwoorkii mataa isaa jabaa yoo ijaarrate hin godha jechuudha. Osaa'anii walgahii gochuu, kubbaa jedhanii alaabaa Oromoo uffatanii alaabaa Oromoo jechuun kun mataan isaa decolonization keessaa tokko. Maaliif alaabaa Itoophiyaa lagatanii kan Oromoo naa qabattu ati bilisummaa na barbaachisa jechaa jirta jechuudha. Eenyummaa kee mul'isaa jirta jechuudha. Waan akka sabaatti qabaattu sana guddisaa jirta jechuudha. Kanaaf waan namaa jibbuurraa otoo hin taane waan kan keenya jaalachuu irratti hidhannee yoo hojjanne wanti nuti jijjiirree hin jiru. Jaalalaaf kabajaa fi nama maraa ija waliin walqixaa wal ilaalu nama isaa dandeettii qabus hin qabnes hirmaachisu garaa bal'atanii jechuudha. Waan akkasiin hojjetame wanti baay'eema jijjiirama akkuma aliigiin tuttuqe garri itti deemnu ifaa malee
hedduu kan nutti mul'atu kan jedhuun qaba. Tolee dhaggeeffattoota keenya marii waa'ee ji'a yookaan baatii Oromoon gama hojiitti galuu qaba dhimma isaa galmaan gahuudhaaf kan jirru xiyyeeffannee waarii marii dhiyeessaa turre kanumaan xumurreerra. Kawansi waliin turre Aliyyii Galatoo Dhaabasaa Waaqjiraaf anis Dassuu Duulaati torbee dhimma biraatii walitti deebina hangasittuu turtii gaarii.